maal jedhan dhaggeeffatu jam ina maqaan isii Fatihaadha Makkiyaa eenyu Fatihaadha si Fatihaadha maal jedhaniin amma nu jalaa deemti dafaati jaree makana ta'ajjeefte ta'ajjeefte Fatihaadha jedhan taduute iftuu sargooti abo la lookshinni mana sii na bira jira lookshinni mana siituu na bira jiraan lookshinni mana sii mi'iyyoo gartee mi'iyyoo eessuma naan jettuu bakka san jira isii lookshina na jala darbe ta isii sana jeetti kana mana isii mana gartee mana isii sanitti aantu sanii mi'iyyoon dalaga isuu san qabuudha bar wanni biraan jiru ogeetu qabu maali abbichaa qabataa abbaa birri fidaa jedhaa jiranii bar way birri fidaa jedhanii arbaa gurraa dura jedhanii way birri gunnaa kun birri wanti birri mana indan dampechuudha Eka gurubbii hidhanne nama 400 intala gosa qoratanii kunoo ina lakkoofsa mucaa qabadha shuutu godhadha qoy. Kiyyalaa kun kijjiba hattuudha uummanni hattootu kun. Garee isa wajjumaan keessa jira garee alasaa keessa jirtaa mijaa'u. Hinjiru keessaan hinjiru san keessaan. Ayyaa ana si galcha. Wallahi wabillahi man guddaa akka jirtu guutuun si hattuudha gurbaan tokko as keessa dhufe agartee mucaan ijoolleedha mucaan maarri meeqa isin dhalaa lamaan daras keessa jiruun mee isin ijoolle hayeerume fi haneerumni du wayita gara fuutan jaarsa keessan kun jaarsa keessan isin kuba qabaata moo namaan baa isin kuba qabaata. Biyyatti haa ta'u asitti haa ta'u. Jaarsuma keenya haa maal namni biraa maal nu godha isa kan ulfeessa isaa waliin jirra maal namni biraa maal nu fayyada. Haa ogeessitti isin geessoo jaarsa keessani moo abbaa gurbaati. Maal asii godhan isaan hundinuu as keessa harkaan qabana ana amma ulfa baay'ee sagalee garaa qaba wallaahi. Hayyee biyyuma teenyattu dhageeffadha. Yaa obboleeyyan kiyya biyyuma teenya biyya makiinaan hin dhayne sanittuu bakki miilaa yaa'anii wanta ta'an sanittuu wasaasaadhaanii mana hakimaan nama dhiyeessan. Wasaasaadhaan mana hakimaan nama dhiyeessan kan gara. Wasaasaa irratti fe'atanii warri keenya mana hakimaatti ilmoo fi geeffachuu turan jaartii fi geeffachuu turan bakka itti lubbuun. Fayyaanaa haya addeebisi dallaaltittiin tun dadhabdu taan dhagaye warri nama dhalchiisu kun yoo tokko takka dadhabde taan itti fiduu tokko hin gartan moo hin garreessin. Agarreen numa dhageenyaas immoo garraasi kun immoo waan haaree tahee miti isiin iyyina bar waan irraa qabannu dhabe anuma mataa kiyyarraa miti. Kijjiba hattu uummata miidiyaa irraa kijibduu hattoota kanaan dhageeffatina. Kijjiba kun laal amma maal qaala walleenuu takkaan hin qaalitti maallaqa wayyaa qabaa wayitti gagallakifti kijibduudha warri riyaadii fi warri waadii hattoota guutuun isaanii haa asirraa jiru kunis kaasirraa miidiyaa wanta godhatu jiru isiin guddifatu taakka jaa. Hamiyyoon bakka isin mana isinitti mana isaniin beekaa mana saniin beekaanii. Waay. Mana isinitti duute moo? Warra bakka abaniin beekaa. Kamaasinitti duute Jamsi. Kamaan isinitti duute. Kamaasii moo Na'iimatti duute? Kamaasini. Na'iimaami. Kamaasinitti duute. Dhageeffadhu ka. Ina wanni bakki isinitti darbamu. Amaara fi siltee yookiin uraagee waamadhu Oromoo keessattuu kutaa wanni kana ofitti waamin uummanni si ajjeesa yoo harkaa sitti darbe. Yaa obboleeyyan kiyya rabbii isinuma sodaadhaa dhageeffadha jaarsa keessan jaarsa faayidaa hin qabne ta'uu yoo beektan kara mana hakimaa deema jaarsa keessan gooshaa yoo beektan kara mana hakimaa deema. Uummata keenya salaam alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jaarsa keessan dooshaana ta'uu beeknaan jaarsa akkam ta'e odde ganamaatiin maqaagan. Wallahi wanni takkantaane lakkoo isa qiyyamu gadoo fi jala jira. Comment kan yalla tol barre screenshot godhadha amma si dawala. Okay gadaati garee san keessa jirta. An garee san keessa jira bar shira ila ammallee kun WhatsApp waluma fixaa jiran. Ina suuraa isii gosa micaa gosa qoratanii isii qorannaanin isiin harargee baataananiin obboleessa gosa guddoodha. Eegasanii dafanii masaan waan haasaan mara. Mucaan nama jaartii fuudheetiin horachuu danda'eeti maan iyyine mucaan horaa koo qaba raaseen isaatu maal ayyaan abookaan meekaan akkaan isiniin jiru mucaan tokko. Mee Jamaalii kana baasa haa baafatu yaada haa baafatu maayikii irraa qabadha haga inni quufutti nam tokko jala hin dubbatina nam tokko naqi keessa. Dhageeffadha mucaan tokko daa'ima janiini sanuu umriin isaa 15 ni fuudhe. Kalma fuudhe ilmoo gara goonaan jechuudha mana gartee arabaatti dalagaadhaaf deemte isiin tun baatii 4 wajjin geessu naagalii jeen dalagaa sanarraa
ناقلي جنانين أكمل قلا جتين باتي أفوري أني خوني هنغان لا نمني دلقا ديس من قلا جتين حياة نافقلي أنا دلقا نافقل مجاني تموي وات أوس مجوتو عرب نخوني إسيتنا يجود كلم قد شريان الرجل فتي يجود إتقاد لك سيتي لوخشين أصول فنقا إفقل ترقي قا جيولا سندرو لكي ميولا عربا لو يكون فوية دابلا ينكي لكي ولا عربا تلالي نا قباسا دا جارتي سيجان أكسي قباسا نيفي خلنا نيفي مالك الفتير الشيفتي إيرا جتشون أكسي دائم نبي جتنا نلوف دائم نمازيز ويت علمو غرن نما قدون قبو ناسيما هاي ilma mee jaartiidhaaf eenyu dubbata abbaa dubbata moo nama biraa kee dubbata aboo jaartiiti jedhan naduraa jette isheen tun naduraa jeefti jaartiiti jirtu irraa naa fuudha hajee lallabatu har'a isa moo nama biraati hangal ma qofa tuni shira laa dubbii tana keessa shiraa jira intalti jeeftee fi mucaan kun wal quba qabanii jechuudha tanuma tanaan tuni tanuma malee waan biraati miti nama wanni jedhamu beekatu Oromoo keessa ina dhageeffadhu waadii dawaasir sawaaqa waadii dawaasir dalagu keessa nama Jabuutii jedhamu beekta isa darbee jedhanii bar isa natti himee natti bilbilee bara akkana godhee qophaa barin jaartin ta'e ijji walitti goggogee laal bar darbanii mooqaa erganii bakka san mooqaa erganii dheessan achi. Jabuutii darbe siin jee miti. Akkalmatta warra kaaba yoo lakkoofsa Jabuutii sanii mafuudhiyaan hin finne. Caalaan kageesse jedhan caalaa jedhan tokko kageesse. Caalaa nama bar Jabuutii. Sawaani Jabuutis nin beeka Jabuutis nin beeka joollee Harargee bahaati Jabuutiin siin janku yaabbalee jankiyya. Kamarre warra intalaati bar intala fatii hangandaa jedhanii bar ati quban qabdu jamse am gurubbii bar keessa jira asii wal fixaa jirani ammuma booda billaa aleecha wali gandaami haa akkam goota kijiba hattoota kuni Jabuutiin hattoota uummanni hattoota kijiba Jabuutiin eessa wajeetti huunnoo gursumi obbolee jankiyya rabbii isinuu musutu addaadha. La ilaha illallah. Dhalattuun isaa Harargee bahaa gursuma wadaa ikkana bira kutti. Kana shirri dhugaan intala bahuu qabdi jamsi wajjin hordofna gruppi WhatsApp bira si galcha gruppi sanirra si galcha dhugaa intala tana baasuu qabna. Namni rabbi wallahi meeram namnummaan ana ifinjee dhageeffadha maallaqa gurraa jinni gurra durri duutu isiiti durri maali akka isiinitti qabamu namni isii ajjeese qabamu maallaqa maalitti guuran dachii suudii keessatti bitanii waraqaa baasan wallahi ni guuramu osoo shira dhaquu baatanii isaan intallummaan ogeettiin sun hin baddu ture isiin sun bilbilaatti hin baddu shira dhaqanii galteedhaa mucaan maan abbaan immaatuu kan maan jaarsaa mucattiif ta'e kunuu shira san keessa jira. Kun obboleeyyan mee wanta kana dhageeffadhaa miiliyoon takka Harargee bahaa huunnoo malkaaballoodha. Mana tokko keessa waliin galan shaara burjii kana naa isinii maa dhageeffadhaa miiliyoon lakkuu dhalte. Lakkuu jechuudha ilmaan lama dhalte. Ilmaan lama dhalteeti halku sadi bultee irraa duute mee wayin isiniif himaa shaaruma burjii tanatti anjalaan gala isin nu gubba galti. Ni duute wayita isin duutu jaarsi isiidhaa bira jira. Akkasitti yaabboleen kiyya kamiin godhaa jee amma gaa isii tana haboo isiiti obboleettii isiiti nama meeqa jira. Haboo ati an duraanin galaafatame na wajjin hin galaafatamini deema jeen an mootummaan itti yaamu deema jaarteeti asif dhiisee dubaalatti isin darbu. Makiinaa yaamneeti makiinaadhaan barraa geessinii awwaalaa hin awwaaluu jeen akkasii barraa geessin darbuu jeenan jaarteeti. Tallaa jaanaa seentee akka uummata Mahamad takaddajan akkasitti tallaajaa keessaa baafadhee biyya galfadhaa jeen kan isin lakkuu dhaltee fi beekadhu akkasitti jechuudha miyyootan achuma dhaabbatee mootummaatti yaame mootummaan itti yaamnaan salaam aleekum hin jenneen isaan gaajaniituma gabbaasaniiti jechuudha isii maraammaranii akka isiin itti duuti gartee ogeetti gartee hoggaasan isii lalchifti ogeetti fidaa jan ogeettiin nama hiqaamaa qabu akkasi gaajattee dhufti dhufnaan akkanaan godhe akka biraa takkallee gooneyaan. Hayyee garuu isii tarma rabbii irra dhufe malee waan biraatii miti rakkoo takkallee qabdu hayyee fuudhaniiti isii hunnoo tallaajattiin kutan mee namni rakkoo irraan ga'ee jira
mana san xaana yoo xiqqaate nama 30 mana san keessa jira sintinoo mootummaan namaan hin jenne obboleeyyan kiyya matuma isii takkittii qofa fuudhanii haanii kutaniin haya tana mootummaan nu harka fuudhanii gaara geessanii darbuun maal jechuudha shira ajaa'ibaatuma mujjira yaa obboleeyyan kiyya. Obboleessa nu dhageeffadha ina osoo shira xaxuu baatanii ammoo biyya kanatti mootummaa kan maan sikkiinaa wal waraane hagam soqamaara. Hagam soqamaara ka du'eetiin badoo darbaniiti. Amma tana bee tanarkaan ajjeesanii laba barbaachisu dhalaan gosa hin qabduu bara obboleeyyan kiyya. Dhalaan gosuma takka hin qabduu bara. Dhalaan gosti silaa abbicha fuudhee jaarsa qabu sanii gosa jaarsaati bara. Dhalaan siin jantuun. Laal mee jimma qabi hararge qabi eessaaniif himatti ulii eessa himatti isin tun biyya jaarsaa himatti moo biyya baasiisan himatti. Biyya jaarsaatti eega heerumterraa. Dhalaan tun gosa ni qabdi. Dhalaan gosa ni qabdi. Gosti sii ka jaarsa. Duuba re'oo dubbiin tun shiraa keessa jira wayita gosa barbaada wayita maarree barbaada maal jechuudha tun gosa barbaachis hin ta'u kun miiyyoo abbichi jeesee fi abbichi ilmoo garaa godhe laazima dhageeffadhu wal quba qabanii dirree bahanii dubbatanii akkana. Inni ni dirree taa'ee dubbate anna yalaa haasichaa waala akkam manan beeyne kami jaarsii fi akkami geessa yoo beekuu baate isisa yoo beekuu baate akkamiin naa dhalchisi jeetti erga. Mian garmu qofa yaada hasamu isin naman beene jardi hin ergitani ina gara sanetti jamsi dhageeffadhu micha ani gaafadhe beeki kaardileen itti bilbile dhugaa jirtu obboleesso qarbii argite bor qarbitti galtaa maali jenna wallahi naan jedhe wallahi lazim obboleessa kiyya naan jedhe an obboleessa kiyya bira kaadhe ka jiru lafti fagoodha guyyaa lama makiinaan deemeen galu badoo dalagadha asiin deemini achitti siqu baqa alqasim jira inni alqasim jira abo geele isiititti bilbiltee mari'attee geelen dallaaltitti tanatu nama deessisa kootu achi dhayxaa osoo ciniin sun sin qabinii jetteeni fuutee achi geessite akkamiin dubartiin tun zim jettee ufiin deemte eega dhiirsi bakka san keetti. Adeero kiyya na dhageeffadhu ilmaanu afaan dhibbata ko ba'an zeenii irra walee gaafadhe na dhageeffadhu na siima akkinaan jee. Ni rifatee akkas jedha malee dumaashii kiyya dhiifama si afaan illee bu'ee jira ni rifatee akkas jedha malee amma warri isaan akkasoo kanan ta'ini jecha isaan irra raawwatani maal balleessaniiti baadiyyaa geessanii darbanii yoo ta rabbiitti dhufte maa gabbaasanii miidiyaa irratti hin dubbatanii namni jawwaala hin qabne jira rabbi jedhaadha. Hin jiru. Nam akkanuma nama jira bara darbuun sun shira jira waatu jira shira jira. Gada. Silaata rabbi turte nama eejan haqa nama gartee amma dura daa'ima wayillee achi tajjeesanii haqa yabuutiidha yettamoo fatiyaadha yettamoo caalaadha yettamoo warri waadii keessaa nagaafadha waggaa jawaadii keessa jira jechuun haqa namaa kachi tajjeesan miskiina namaa kachi tajjeesan ka birrii hin qabne birrii gaafatanii birrii hawaalaa ergatanii irraa fuudhanii ajjeesan wallaahi billaahi haqa sanii bee haqa sanii saboo miti okkanaatiif bee. Gaddaa wayinis gaafadha taduraati. Obboleessi isaa achi keessa ni jira moo hin jiru? Obboleessi moo? Obboleessi gurbaa sanii ni jira moo hin jiru? Aliyyi Saabir achi jira jedha bar obboleessa kiyya biratti dhiifadhee deemee jedha bar mucaa. Obboleessi isaa maqaan eenyu? Aliyyi Saabir moo Aliyyi jedhee geele? Aliyyi Saabit waan gurraattii fokkattuu gabaabduu ammanaatiin haasiimaa wajjin gaara keessa turre obboleeyyan keessa. Dallaala batuma. Naasuu namaan qabu duutiin akkasuma nama fixaa turan. Adeero salaamu alaikum. والله وبالله بالله مليون ما أجلس على جسابة عن dubbat sababa birrii Istaraha na ergaa jedhee birrii kuma furnarraa fuudhanii mootummaa si fuuna jedhanii birrii dhiisee fi warri waadii hattuu na gaafadhaa michoosanii fi bajjeessan.
nama guyyaa furguutu استراحة ما يصير دقي استراحة قرتي استراحة ما يسان جيرانين أكتنا سيما استراحة ما عندنا ليه سابتي بقول كيف جيران دقي فلو ناسيما ما متعمت هكا ما متعمت هكا جا ناسيما استراحة سن كيس نما جا موتور باولي كبا هيا استراحة كتيسن نايس نيما لبون نما أتشي غلافة تمتنتي والفينا ما تزاك ما غلافة تميدومي نمني بكتول مچم ما كنو دخلتم فوني ميو ستي أبو كان سنينجيتي كجيبا ونما نسان وفنو تكلينو كجيبا علي ثابت أبليس ساتي أبليس غياجي علي ثابت أن مجال الكابيكو كنو عن جمالي إبراهيم نبي خيرنيس إجان جامسي هنا ميتا كنباسي جامسي مجا أما إتبلبلفن dhugaa fuudheef suuraa wajjin ka'e niitii ni kaatimi wanni kun beekam micaan kun shooddedha maqa balleessa sababa birriitiin ajjeesan fidii jedhaniini afachamee tuktukiin beeku akkitti suuraa wajjin ka'e niitummaa isaa namni niitii miti fireendii suuraa wajjin ka'ami jamsi wajjuma beeyna wajjika kana baasudha dhugaan jirtu akkatti baasudha mucaa fidii jedhaniini kunu akkanumatti kanuma fidan maali kun shirri kana ga'e mucaan mee tiktookii isaa jala seenaa baasaa ni jirti suuraan illee ni jaartuma isaati. jaartii ta'uu isin hin kaanne yaabboleen jaartii ta'uu isin hin kaanne mee